sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Bitootessa torba bara 2017 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbaa jirudha. Jalqaba irratti oduu karaa jaalmichuu lammii isin dhageessisuun eegalla. Xiqqaan sun barruu baarentuu gadaatiin barraa'e jaallibiiftu galgaloo isin dhageessiste. Dhumarrattis jaal abdii bilisummaa kutaa tokkoffaa seenaa jaal dirribaa kumaa isin dhageessisa. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ansuu keessaa roorrooti. Hanqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa waliin aan michuu lammiiti. Giddugaleessa Oromiyaa godina Shaggar Lixaa aanaa Aadaa Bargaa Mogoritti mootummaa wayyaanee maqaa humna addaa hidhatee socho'uu dhoksitan jedhuun waraana komaandi poostii uummata aanichaa irratti bobbaasuun jiraattota naannoo hidhaaf reebichaan hiraarsaa jiraachuu maddeen keenya qeerroo Mogoriin gabaasan. Haaluma kanaan uummanni Oromoo aanaa Aadaa Bargaa naannawaa Mogor Araddaalee Darroo Xaaxessaa Dirree Liiban jedhaman keessatti addatti humna waraana komaandi poostii humnaa ol irra qubsiisuun uummata shororkeessaa jiraachuun ibsameera. Qeerroon bilisummaa Oromoo Mogor yakka shororkeessaan waraanni komaandi poostii wayyaanii uummata Oromoo irratti raawwataa jiruuf hin jilbeeffannu daranuu qabsoo firiirra jechuun dhaamsa dabarsatanii jiran. Akkuma eegamaa ture konyaan adda bilisummaa Oromoo biyya Kanaadaa walga'ii addaa mata duree bobbaa dirmachuu biyyaa jedhu irratti qopheesse bitootessa 4 bara 2017 biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti bifa addaan geggeeffamee milkiin xumuramee jiraachuu odeessi arganne ni mirkaneessa. Walga'iin addaa dhimma haala yeroo fi qabsoo bilisummaa Oromoo galii isaan gahuu irratti xiyyeeffate konyaa adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa bitootessa 4 bara 2017 geggeessummaa hoogganoota adda bilisummaa Oromoo biyya Kanaadaa fi naannawaa isheetiin bakka miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas uummanni Oromoo Kanaadaa magaalaa Torontoo beektonnii fi qabsaa'onni Oromoo bakka hedduminaan argamanitti bifa ho'aa ta'een geggeeffame. Uummanni Oromoo walga'ii kanarratti hirmaatan kan asiin fuulduraan olitti qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuuf gumaacha qabsoof feesisu kamuu baasuun qabsicha galiin ga'uuf hamilee fi fedhii guddaa akka qaban argisiisan jedha oduun gamasii nu qaqqabe. Tarkaanfileen Finfinnee keessatti qaamota mootummaa wayyaanee irratti fudhatamu TPLF yaaddessuu irraa maqaa humna addaa waraana bilisummaa Oromootu leenji'ee seenee jira jedhuun duula sakattaa geggeessutti jiraachuu qeerroon Finfinnee gabaasan. Finfinnee keessa humni addaa waraana bilisummaa Oromoo leenji'anii seenanii jiru jechuun wayyaaneen yookiin TPLF magaalota kanaan dura tarkaanfilee jajjaboon fudhataman xiyyeeffannootti laatuun nama fuula haaraa kanneen mana kireeffatanii jiraatan dubbee isaanii qorachuu fi qorachiisuu akkasumas callisanii dhuma nama shakkan qabanii guyyootaaf fidhaa keessa tursanii qorannoo adda addaa irratti deemsisuun gadhiisuutti bobba'anii jiran jechuun maddeen gabaasaniiru. Caasaa mootummaa kan ta'an tikoonni ajjeefamuu poolisiin deeggaraa fi qaamni mootummaa halkan bakka adda addaatti du'ee argamuun waajjiroota sirnichaa keessatti ususamaa akka jirullee oduun kun saaxileera. Tarkaanfileen bifa garaagaraa ammate Finfinnee iddoo adda addaatti fudhatamaa turee fi jiru qondaalota wayyaanee yookiin TPLF yaaddessuu kan hubachiisu oduun kun wayyaaneen jaalleewwan isheetti humna Finfinnee keessa jiru argachuu qabdu ji'a tokko keessatti bira gahuun dirqama ittiin jechuun ajaja itti dabarsuun ishees barame. Oduu gaddaa dargaggoon Oromoo hedduun sababa roorroon itti hammaateef biyya hambaatti baqatanii dararaan hammanaa hin jedhamne irra gahaa jiraachuun beekamaadha.
Haaluma kanaan dargaggoo Faat Sultaan bara darbee jechuunis bara 2016 fincila xumura garbummaa guutummaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa tureen wal qabatee falmii uummata isaa waliin godhetti yakkamuun roorroon itti hammaachuurraa kan ka'e biyya abbaa isaa gadhiisee lubbuu isaa oolfachuuf baqatee ture. Dargaggoon kun godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaatti fincila xumura garbummaa bara darbe adeemsifame adda durummaan gaggeessaa kan ture yoo ta'u biyya itti baqatee ture biyya Sudaan magaalaa Kaartuumitti bitootessa 1 bara 2017 dhukkuba hin beekamneen boqotee jira. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos maatii firoottanii hiriyoota akkasumas waahillan qabsoo maraaf jajjabina hawwaa. Godina Jimmaa aanaa Qarsaa ganda Gunjuu jedhamu keessatti wayyaaneen uummata shororkeessaa jirti jedha odeessinu qaqqabe. Bitootessa 18 bara 2019 akka lakkoonsa warra Habashaatti sababa hin beekamneen manni kuusaa xaahoo gubachuurraan kan ka'e poolisoonni magaalaa walgahiin waamamee bakka Baddeessaa jedhamutti dirqamaan uummata mana yaasanii mana hojii hunda osoo hin hambisiin cufsiisanii uummata nagaa aduu keessa afaan maskuu keessa bahanii namoota tokko sodaachisaa fi dararaa irraan gahaa oolan jedhu qeerroon bakkichaa. Uummanni achitti gaaffii adda addaa gaafachuu jalqabnaan ammaan booda mirgaa hin qabdan komaandi poostiin bulaa jirtu jedhanii uummata sodaachisaa turani. Nama kan maqaan isaa Xaahir Tamaam jedhamus mana isaa cabsanii meeshaa diinni as keewwate baasuuf jedhanii bakka abbaan hin jirretti mana seenanii sakatta'us qeerroon bakkichaa gabaasan. Nama mana gubee yoo baaftaniin kennine ji'a 2 isin hiina namni hojiis akkuma cufetti ta'a jedhanii keessattuu dargaggeessi as keessa jirtanuu isintu uummata kakaasaa jira jechuudhaan dararsaa jiraachuunis himame. Poolisoonni dararaa kana adeemsisaa jiranis saaxilamanii jiru. Isaan keessaa muraasni Tafarii, Doshaa, Girmaa, Siraaj kan jedhaman yoo ta'u basaastonni hanga qe'eetti nama jala adeemuun uummata qabsiisaa jiranis saaxilamanii jiru. Isaan kunniinis Abbaa Rayaa Abbaa Maccaa, Mahammed Abbaa Giddii, Haqil Uraagee, Naahii Mahammed Shee Yusuf kan jedhaman yommuu ta'u namoota hidhaman keessaa kan maqaan isaanii nu qaqqabe ammoo Nyiraawoo Abbaa Fiixaa, Abbaa Rashaad, Abbaa Zibaanee fi Toofiq warreen jedhaman keessatti argamu. Hidhaa ajjechaa fi doorsisni qabsoorraa boodatti nun deebisu jedhu qeerroon baddaa gibee. Dhuma irratti bitootessa 4 bara 2017 godina Iloo Abbaa Booraatti gootonni qeerroo Iloo Abbaa Booraa qabeenya Mahammed Allaamuddin kan ta'ee fi qonnaa jirbii Allaamuddin kan Gambeellaa keessatti argamu irraa konkolaataa jirbii fe'insa guutuu fe'ee gara Finfinneetti adeemaa ture irratti tarkaanfiin fudhatame jedhu maddeen. Konkolaataa qabeenya Mahammed Allaamuddin kan irratti tarkaanfii kan fudhatame magaalaa Mattuu keessatti bitootessa 4 bara 2017 galgala ture. Tarkaanfii kanaan jirbiin fe'amee ture akka hin jirre taasifamee barbadaa'eera. Konkolaatichi garuu birmannaa hidhattoota diinaa Mattuu qubattee jirtuun badii irraa hafee jira jedhu maddeen keenya uummata waabeffachuun. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qabadhe dhiyaadhe kanuma qophiilee keenya hafa waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti isiniif darbudha. Oduu kan isin biraan ga'e jaalmichuu ture galatoomi jenna. Jaallee biiftuun waan qopheeffatte qabdi isin biraan geessi. Ammas nu waliin tura. Lammaa Magarsaa fi sabboontota OPDO tokko. Sabboonummaan maali? Eenyutu sabboonaadha? Eenyu yoo maal godhee fi hojjete sabboonaa jedhama? Gaaffii jedhuuf deebiin namootaa yookiin akka itti sabboonummaan ifu namootarraa namootatti adda addummaa xixiqqoo qabaachuu mala. Haa ta'utii dhugaan nama hundumaa walii galchuu jechi sabboonummaa jedhu walitti hidhaa jechoota lamaa ta'uudha. Hiikkaan jechoonni kun walitti qaanja'uun kennanis ifa waan ta'eef burjaa ja'anis hiikoo gama kanaan mul'atu hin jiru. Yookaan harki guddeessi namaa ibsa dabalataa malee hiikoo jecha kanaarratti walii gala. Sabboonummaan jecha saba jedhuu fi boonuu jedhurraa akka maddee eenyuufuu ifaadha. Jechoonni kun lamaan walitti qaanja'uun ergaa barbaadamuu dabarsaa turaniiru ammas dabarsaa jiru. Jechoota sabaa fi boonuu jedhan kana walitti fiduun sabboonaa, sabboontuu, sabboontota jechuu dandeenya. Maddi jecha kanaa erga kana ta'ee ergaan isaas maal akka ta'e eenyuufuu ifaadha. Jechi sabboona yookaan sabboontuu jedhu kun kallattiidhaan ergaa saba ofiitiin boonuu jedhu dabarsa.
Saba ofiitiin boonuun ammoo nama afaan Oromoo dhaga'u maraafuu hiikisaa ifaadha. Jechi sabboonaa, sabboontuu, sabboontota jedhu kun hiikkaan isaa kan kana caalaa guddaa fi ulfaataadha. Hiikoo saba ofiin boonuu jedhu qofaan jecha daangeffamu miti. Hiikoo hedduu gadi fagoo ta'e kan jechaan ibsuun hin danda'amne qaba. Sabboonummaan yoo xiqqaate saba ittiin boonan saniif quuqamaniis rakkoo saba ittiin boonan sanirra gahuuf badaduu gaafata. Roorroo fi balaa saba ittiin boonan sanirra gahuuf falmuu. Hamma wareegamaatti deemanii sabicha dura anana'aansaa osoo ani jiruu sabni koo hin miidhamu itti roorrifamu jechuu gaafata. Walumaa galatti sabboonummaan yoo xiqqaate yeroo sabni ofii diinaan lolu cinaa goranii waliin lolu gaafata. Dhaggeeffattoota keenya hiika gadi fageenyaa jechi sabboonaa, sabboontuu, sabboontota jedhu kun qabu cinaatti dhiifnee isuma salphaa yoo lammiin diina ofirraa lolatu lammii cinaa dhaabbatuun diinaan lolu jedhu fudhannee ilaalle namoonni nuti sabboonaadha, sabboontuudha, sabboontota jennuun kan akkamiiti? Mee takkaa ofaa gaafannu. Dhugaa namoonni sabboonaa, sabboontuu jennuun saba isaaniin boonuu, saba isaaniif wareegama lubbuu kaffaluu yookaan kaffalaniiru. Lakki saba koo hin tuqxu jedhanii diina dura waan danda'aniin dhaabbataniiru. Mee namoota miidiyaa hawaasummaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii, weebsaayitoota adda addaa irratti barreessinu yookaan raadiyoo fi televezyiyoona irratti faarsaa oollu of duuba garagallee yaa ilaallu. Dhuguma namoonni nuti dhiyoodhaayis haa ta'u fagoodhaa abaluun sabboonaadha yookaan sabboontuudha jennuun akkuma hiikoo sabboonummaan qabutti sabboontota. Uummata isaaniif ni falmu. Uummata koo dura balaan dhufe ananahaa fudhatu jedhu. Kana isinuma warreen hiikaa sabboonummaa osoo hin beekne kan argitan mara miidiyaa hawaasummaa irratti baatanii ragaa malee dhugaa malee haasawa afaanii qofa ilaaltanii nama duubaan diina waliin dhaabatee uummata isaa ficcisiisaa ooluun abaluun sabboonaa, sabboontuudha jechaa ooltanii fi bultanii fannisa. Tibba kana odoon feesbuukii fi weebsaayitoota adda addaa sakatta'uu yookaan waan namoota adda addaatiin maxxanfaman dubbisuun waa'ee miseensota OPDO arge. Barruu gabaabaa feesbuukii irratti maxxane kun Lammaa Magarsaa fi miseensota OPDO tokko laallata. Namni barruu kana maxxanse ammoo wayyaaneen na dararte jedhee biyya hambaa baqatee Ameerikaa Tiraampiin bulaa jirtu keessa nama jirudha. Barricha akkas jedha. Pireezidaantii naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaa fi sabboontonni Oromoo OPDO keessa jirtan tokko haalli ammatti jirtan wayyaanee waliin walitti buusuu isaa hin oolu jedha. Barruun kun dheeraa ta'us ani isheedhuma ijoo dubbii keenyaa taate kan Lammaa Magarsaa fi sabboontota OPDO tokko jettu tanan fudhadhe. Hubadhaa Lammaa Magarsaa fi sabboontonni OPDO keessa jiran tokko hima jettu kana. Akka hima kanaattii fi itti fufiinsaan dubbisetti Lammaa Magarsaa sabboonaadha. Himni kun Lammaa qofaan hin dhaabbanne. Lammaa bira darbees isa birattuu sabboontonni qondaaltonni OPDO biroos jiraachuu nutti himuu yaala. Raajiidha. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa. Gaaffiin guddaan asirratti ka'uu qabu waa'ee hiika sabboonummaati. Innis ergaa Lammaa Magarsaa fi waayiloonni isaa warri wayyaanee waliin waggoota 25 darbaniif ilmaan Oromoo ficcisiisaa turanii fi jiran uummata bulchaa jirra jedhan ajjeesaa sabboontota ta'anii inni Oromoof du'aa turee fi jiru maal haa jedhamu. Isaan saba isaaniif jedhanii baadiyyaa magaalaatti waraana agaasiitiin dhumaa jiranii fi jiranoo maal haa jedhamu. Maal jennaani? Isaan saba isaaniitiif mana hidhaatti mankaraaraa jiran, isaan saba isaaniif jedhanii waraana wayyaaniitiin qaama hardhatan, isaan tikoota wayyaaniitiin eessa buuteen isaanii dhabame maqaa maaliin waamamu. Qondaalonni OPDO kun keessumaa Lammaa Magarsaa waggoota 25 darbaniif Oromoo ajjeesuu fi ajjeesisuu malee maal Oromoof hojjete? Ammumallee agaaziin maqaa koomaandi poostiin Oromootti bobba'ee yoo fixu mee maal dubbate? Ammas kan OPDO irraa argaa jirru dhiphuu qabsoon Oromoo irratti bulcharraa warra wayyaaneen ergamanii sobanii nama Oromoof nahan fakkaatanii warra bara bittaa wayyaanee dheeressuuf hidhii xuuxaa jiraachuu isaaniiti. Isas ta'ee waayiloonni isaa gantoota. Isaan kanarraa ammoo sabboonummaan ni calaqqisa jedhanii dubbachuun yookaan barreessuun maal jechuudha? Kun dhugaa dubbachuudhaaf dhiiga namaatti qoosudha. Wareegama qeerroo Oromoo haalanii hallayyaatti gatuuf tattaafachuudha. Haasaan akkanaa gita lammii ta'uu dhiisanii gita diinaa ta'uu ifatti mul'isa. Lammaa Magarsaas ta'ee waayiloonni isaa qondaalonni OPDO karaa kamiinuu sabboontota ta'uu hin danda'an. Quuqama Oromoos hin qabani. Qondaalonni OPDO keessaa Lammaa Magarsaa fi kaabinoonni isaa isaanuu wayyaaneedha. Isaanuu agaaziidha. Isaanuu liyyuu haayilii uummata Oromoo fixaa turanii fi jiranidha. Warri har'a waltajjii adda addaa irratti afaan mi'eeffatanii haasawaa jiran kun hunduu sobdoota, kijibdoota warra harki isaanii dhiiga ilmaan Oromootiin xuraa'edha.
cubbamtoota dhiigi ilmaan Oromoo isaan irraa iyyaa jirudha. Gumaatu irra jira. Isaaniif Oromoon warra gumaati. Namni harki isaa dhiiga namaatiin xuraa'e ammoo sabboonaa jedhanii waamuun yakka. Yakka caaludha. Namni yakkamaa saba isaa gurgurate sabboonaa jedhee yaamus inni owwaatus yakkamtoota. Namni waan ka'umsa dubbii kanaa kan ta'e Lammaa Magarsaa fi sabboontota OPDO tokko jedhee barreesse haa ta'u kanneen biroo waan wal fakkaataa karaa miidiyaa hawaasaa facaasaa oolan beekees haa ta'u osoo hin beekin kan itti jiran yakka ta'uu hubatanii osoo irraa dhaabbatanii dansaadha. Dhiiga ilmaan Oromoo saba isaaniif wareegamaa turanii fi jiran irratti qoosaa jiru waan ta'eef dhiisaa jedhamuu qabu. Gochi akkanaa gantummaattis nama ramachiisa. Kanarraa ka'uun waan jedhan irratti xiinxalaa fi beekumsa gahaa qabaachuun dansaadha. Gantoonni kaleessaa har'as barahamaa dabarfachuuf sobanii maqaa saba kanaatiin haa daldalan malee aantummaa saba Oromoon qabani. Lammaa Magarsaas ta'ee qondaaltonni OPDO ergamtoonni wayyaanee hunduu sabboonummaa miti quuqama takkaa'u uummata Oromoo maqaa isaatiin daldalaa jiraniif hin qabani. Hojiin isaan ittiin beekamanii fi ittiin jiraachaa jiran ergamummaadha. Oromoo ajjeesaa, hidhaa fi hiisisaa bara saamichaa fi bittaa wayyaanee dheeressuudha. Kun dhugaa qabatamaa hojii isaanii ifatti beekamuu fi kan waggoota 25 darbaniif itti turanidha. Jarreen kanaaf sabboonummaa kennuun ammoo yakka, cubbuudhas. Kanumarraa ka'uun namni kamuu lafuma ka'ee ergamtoota garaaf bultoota saba isaanii gurgurataa jiran kanneeniin beekaas haa ta'u osoo hin beekin sabaan boonaa, sabaan boontuu, sabaan boontota walumaa galatti sabboontota jechuun sirrii miti. Doofummaadha. Qondaaltonni OPDO yakkamtoota, xurooftoota seenaati. Gataa boosattiiti. Muujjaa buqqee kosiirraa biqilanii. Warra quuqamni namummaa keessan jirredha. Xurooftoota seenaa wayyaanee yakkamtootaa fi ergamtoota kanaaf ammoo maqaa hin fakkaannee fi gootota Oromoof kennamu itti maxxansuun qoosaadha. Qoosaa akkanaa qoosurraa ammoo kan ta'uu qabu warra beekaas haa ta'u odoo hin beekin maqaa isaanii hin malle itti tolfachuuf kaachaa jiran kun odoo uummata Oromoo fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo isa waraana bilisummaa Oromoo qeerroo duukaa hiriiruun waan danda'aniin jajjabeessanii kosii wayyaanotaa kana ofirraa gatuu keessatti hirmaatanii irra dansaadha. Kan sabboonummaa namatti uwwisuu fi sabboontuu nama gochisiisu hojii akkanaati malee oduu hin fakkaanne odeessuu miti. Barreessaan barruu kanaa Baarettuu Gadaati. Horaa bulaa. Hayyee sagantaa keenya kanaan hin golamne. Kanatti aansuun ammoo Jaal Abdii Bilisummaa seenaa Jaal Dirribaa Kumaa isiniif dhiheessa. Nu waliin tura. Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa akkuma godinaalee Oromoo biroo madda gootawwanii ta'uu seenaatu ragaa baha. Godina kana keessatti Oromoota achitti dhalatan qofaa osoo hin taane ilmaan Oromoo carraan qabsoo naannoo sana isaan geessite hedduutu akka bahaniin hafa. Kanaaf gootota Oromoo Jaal Milkeessaa Gadaa fi Faarii Sirphaa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Abishee Garbaa fi Dhugumaa Jaldeessoos falmii hadhooftuu weerartuu waraana Minilik duukaa taasisaniin warra sabaaf jecha wareegamedha. Sana boodas jaallan akka Dirribaa Kumaa, Aarsaa Assabaa, Abbaa Biyyaa yookiin Bayyanaa Obsii, Shorshoraa fi kanneen biroo dhibbootaan lakkaa'aman xurree abbootiin isaanii saaqan irratti loltoota wayyaanee kuffisee warra kufedha. Seenaa gabaabduu har'aa keessattis seenaa Jaal Dirribaa Kumaa walumaan ilaalla. Dirribaa Kumaa ilma qote bulaa kan ture yoo ta'u bara 1958 akka lakkoofsa Habashaatti abbaa isaa obbo Kumaa Waaqoo fi haadha isaa aadde Marartuu Tochee irraa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ganda Haroo Shoxee keessatti dhalate. Umuriin isaa barnootaaf akka gaheen barnoota isaa sadarkaa tokkoffaatti mana barumsaa Shaamboo sadarkaa tokkoffaa keessatti kutaa 8 hanga 12 immoo magaalaa Naqqamteetti baratee xumure. Sana booda leenjii barsiisummaa fudhatee hojiitti bobba'uudhaan uummata isaa tajaajilaa tureera. Dirribaan bara dargaggummaa isaa irraa eegalee yeroo mara waa'ee eenyummaa isaa fi hacuuccaa gabroonfattoonni saba Oromoo irraan gahan sodaa tokko malee nama dura dhaabbatee falmaa turee fi bara afaan Oromoo dubbachuun akka yakkaatti ilaalamaa tures afaan Oromoo dubbachuu isaa qofaan yakkamee mootummaa dargiidhaan bara hedduu dalagaa akka dhaabu taasifamee hidhaan gidirfamaa tureera. Dirribaan bara 1983 akka lakkoofsa Habashaatti magaalaa Jimmaa Arjoo irraa gara magaalaa Shaambootti jijjiiramee mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Shaamboo keessatti dalagaa isaa eegale. Bara sana qabsoon adda bilisummaa Oromoon hoogganamu yeroo itti ija horate waan tureef Dirribaanis akka qaroo Oromoo tokkootti qooda keessaa fudhachuu eegale. Keessattuu dargaggoota Oromoo mandheen ijaaree barnoota siyaasaa akka isaan argatan gochaa tureera.
Erga adda bilisummaa Oromoo chaartira keessaa baheen booda Jaal Milkeessaa Gadaa naannoo Shaambootti bobbaafame. Mootummaa Wayyaanis goota kana dhabamsiisuuf naannoo sana xiyyeeffannaa adda ta'e jala galchite socho'aa turte. Bara sana namni siyaasa adda bilisummaa Oromoon shakkame kaambilee Wayyaanee Maa'igamaa fi Wardaa jiranitti hidhameetu hiraarfama ture. Akka durii mana poolisaa fi Wayinbeetiitti nama hidhuun hafeera jechuun ni danda'ama. Wayyaanonni tooftaa kanatti dhimma bahuudhaan uummata shororkeessitee gargaarsa jaalleewwan daggala jiran irraa kutuu dalagaa tokkoffaa godhattee socho'aa turte. Amma ta'es itti milkoofteetti jechuun ni danda'ama. Dirribaan amala shororkeessaa Wayyaaneef harka kennuu diduun humna adda bilisummaa Oromoo Jaal Milkeessaa Gadaan durfamaa tureef dirmannaa fi gargaarsa barbaachisaa ta'e goota kennaa turee fi gochaansaa gootummaan guutame kun hawaasa biratti jaalala guddaa akka inni horatu yeroo isa taasisu, Wayyaanotaa fi jaalleewwan isaanii biratti immoo akka diina tokkoffaatti akka ilaalamuu fi adamsamuu isa taasiseera. Waraanni Wayyaanee nama Fisahaat jedhamuun hoogganamaa ture bobbaa walirraa hin cinne Jaal Milkeessaa Gadaa fi jaalleewwan isaa irratti bobbaase. Waraanni Jaal Milkeessaas bobbaalee kana tooftaa adda addaan dura dhaabbatee fashalsaa turus dhuma irratti harka diinaa irratti wareegame. Jaal Araarsaa Assabaas harka diinaa keessa erga galee waraana hafes carraa faca'uutu mudate. Kun Wayyaanotaa fi ayyaan laallattootaaf injifannoo guddaa, sabboontota naannoo sanaaf immoo gadda humnaa olii ture. Wayyaanonni reeffa Jaal Milkeessaa galma magaalaa Shaamboo keessa kaahanii halkan guutuu dhiichisaa fi irratti geeraraa bulan. Barsiisonnii fi dhalootaan Oromoo ta'anii fi diinaaf dalagaa turan reeffa Jaal Milkeessaa irra dhaabbatanii Tigiroota duukaa suura ka'aa akka turanis bulchaa magaalaa Shaamboo yerosii kan turee fi kan ija isaan arge obbo Dassaaleenyi Jurraa akka seenaatti dubbatu. Reeffi Jaal Milkeessaa galma sana keessa jiraachuu kan hubatan sabboontonni, barattoonnii fi barsiistonni mana barumsaa Shaamboo fincilli isaan dhoosan kan bara baraan seenaa keessatti yaadatamaa hafudha. Fincila kanaanis reeffa goota kanaa diina harkaa buusuudhaan bakka barattoonnii fi sabboontonni magaalaa Shaamboo argamanitti awwaalcha gootaa akka inni argatu taasisaniiru. Dirribaan fincila kana qindeessuu fi deeggaruu keessatti gahee inni taphate waan akka salphaatti haasa'amuu miti. Yeroo kun ta'etti Wayyaanonni Dirribaas ajjeesuuf mana isaa deemanii fuudhanii yeroo bahan iyya daa'imman bakka sanaa iyya maatii isaa fi dirmannaa ollaatiin diina irraa buufame. Sabboonummaa fi mirga sabaaf quuqamuun Dirribaa kiyyoo diinaa keessa akka seenu isa taasise. Gidiraan isaa fi maatii isaa irra gahaa tures salphaa hin turre. Erga adda bilisummaa Oromoo biyyaa bahee manni hidhaa magaalaa Shaamboo mana isaa lammaffaa ture jechuun ni danda'ama. Magaalaa sana keessatti namni Dirribaa caalaa hidhamaa ture hin turre. Gidiraan kun hundi irra ga'us maatiin isaa goolamus cichoominni Dirribaa kan dhaloota ammaaf fakkeenya guddaa ta'udha. Maatii isaa keessaa namni tokko akka himanitti Dirribaa yeroo hidhaatii bahu hunda waan jechaa ture akkas jechuun ibsan. Diinonni koo na dhabamsiisuuf ariitiin tarkaanfatanii ani garuu fiigichi koo inni dhumaa gara dirree qabsooti jedha ture. Baroota 1983 hanga 1985tti Dirribaan kutaa herregaa fi baajataa mana barumsaa Shaamboo ta'ee utuu hojjetaa jiruu yeroodhaa gara yerootti akka dalagaa dhaabuu fi hidhaan gidirfamu taasifamaa ture. Hidhaa fi gidirfamuu Dirribaa irra gahaa ture maatii isaa caalaa kan hubatuu fi jala bu'ee hordofu tokkollee hin jiru. Dirribaan waggaa tokko keessatti yeroo 15 akka hidhamee tures maatiin isaa ni dubbatu. Diinaaf jilbeeffachuu diduu, diinaaf gad jechuu diduun Dirribaa kun kan boqonnaa isa dhoowwate hoogganaan OPDO Yaaddessaa jedhamuu fi jala deemtonni isaa Dirribaa yeroo dhumaaf dalagaa irraa darbuuf shira xaxuu jalqaban. Bakka inni hin jirrettis waajjira isaa cabsanii meeshaa mana barumsaa erga saamaniin booda isa qabuuf gara mana isaa deemanii dallaa isaa seenanii akka gaaffiif barbaadamu yeroo itti himan ofumaa jalqabdan ofumaa fixaa dirreenis taphataanis keessan ani immoo tasa kubbaa keessan akkan hin taane beekaa jedhee dallaa qe'ee isaa keessaa muka luqqifatee mooraa keessaa isaan ari'uunsaa seenaa gootummaasaa ta'ee dubbatama. Gootummaan isaa kun hidhaa san booda dhufe irraa isaa hambisuu baatus magaalaa Shaamboo keessatti bal'inaan haasa'amaa kan turedha. Diraamaa kana xaxuu keessatti gahee guddaa kan taphate nama yeroo san waardiyyaa mana barumsaa turee fi amma kan taayitaa guddaa qabu yeroosii kaasee amma har'aatti ilmaan Oromoo dabarsee diinaaf kennaa nama jirudha. Xaxaa diinni xaxeen erga hidhaan gidirfamee booda waggaa tokkoof dalagaa malee akka taa'u taasifame. Dirribaan abbaa ijoollee 4 kan ture yoo ta'u hidhaan walirraa hin cinne maatii isaaf qormaata humnaa olii akka ture tilmaamuun nama hin rakkisu.
Keessaa haati warraa isaa aadde Yashuumnesh Baqqalaa barsiistuu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Shaamboo kan turte maatii shororkaahee tasgabbeessuu fi daa'imman dirribaan manatti dhiisee hidhaatti marmaaraa ture guddisuutti qormaata isheen keessa turte kan uummanni magaalaa Shaamboo ragaa bahudha. Cubbuun dirribaa irratti dalagamaa ture aadde Yashuumneshin kan laaffise osoo hin taane kan xiiqii haara galfii hin qabne keessa ishee seensise ture. Guyyaan isaa Amajjii 5 bara 1987 guyyaa keessaa sa'aatii 5tti ture. Guyyaa itti dirribaan yeroo dhumaaf waraana bilisummaa Oromootti makamuuf murteeffate. Guyyaa itti dirribaan daa'ima isaa babbareedduu 4 abbaa dhabduu taasisee falmaa wareegamuu filate. Guyyaa itti akka hoolaa harkifamanii hidhamuun obsa keessaa fixe ture. Guyyaa kanatti dirribaan dhimma dhuunfaaf manaa bahee gara magaalaatti imala eegale. Magaalaa deemuuf kaambii wayyaanotaa Maa'igmaatti argamu bira darbuun dirqama ture. Akka bakka kana gaheetti wayyaanonni kaambii keessaa bahanii qabuuf itti marsan. Innis hidhaan waan itti hadhoofteef utaalee gidduu isaanii keessaa bahuun dhukaasa isa irratti baname keessaa fiigaa dallaa manneen jireenyaa hedduu irra utaaluudhaan karaa naannoo Sheelii jedhamee beekamuun miliqe. Dirribaan manaa ba'ee achumaan hafuuf karoorfatee yookiin itti qophaa'ee manaa hin baane. Haati manaa isaa mucaa isaanii ishee dhumaa erga deessee reefuu baatii 6. Miliquu isaa erga mirkaneeffateen booda karaa cabsatee gara mana isaatti deebi'ee ijoollee isaa yeroo dhumaaf adda dhungatee meeshaa yeroo rakkoof gad kaayate fudhachuu akka qabu hubate. Akka mana gaheen waan uumame maatii isaaf ibsuuf yeroo gahaa hin arganne. Ijoolleen isaas itti rarra'anii abbaa jechuun luka isaatti maramanii mimmaan roobsaa geggeessaa dirqamaa godhaniif. Innis wayyaanonni akka dhufan waan hubateef suuta sossobee of gadhiisee mucaasaa baatii 6 bakka ciistutti adda ishee dhungatee meeshaa qabu butatee bahuuf osoo qophaa'aa jiruu wayyaanonni dallaa irraan cabsanii waan seenaniif karaa boroo bahee imala isaa dirree qabsoo taakkuu tokkoon eegale. Dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo seenaan kun kanaan kan xumurame otoo hin taane kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaannaa waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.